Aragawi Angaha Gaisa Desi Zasemu Kiriakos Sikai Karawalaga Ilu Baburin Balin Arsi Nanka Sihargi Gutumani one Avenjuru Kono Jiame Harka Kul Kabe Wangela Keduga Dunya Flalabe Kono Jiame Harka Kul Kabe Wangela Keduga Dunya Flalabe Sana jaalamoo sin argataniyyuu ani hirreeban moo jedhee yaada dhaggeeffachaa gaafan jiru raada tokko sin badhaasanii jedhama. Mee raanni suni badhaasni sun akkamitti dhufee maaliif baduun dhufee? Kanee sana lakkoofnee guuttadhee gaafan barsiisaa biratti dhaqee too himuu deemu fuuldura koo tabbaan koo dhaabbatee jira. Nan rifadhannee himmaan kun irraa. Maggaabiin anaaf hunda kootee jechuun nan danda'a. Abbakos obboleessa koos Mariam injida gifti ko anisi wamada rakonko martinu tarira undumtu sinanafta era Kuno boji ame harka kol kabe wangela ke Harka kol kabe wangela keduga dunya flalabe Harka fuunii maqaa waaqayyootiin akkam jirtu maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii ayyaana fannoo bara 2017 kabajaatii kan jirtanii duraan dursinee baga ayyaana fannoo bara 2017tiin nagaan geessan sinin jechuu jaallanna. Egaa miidiyaan Sootiriyaa qophii addaa qabattee isiniif dhiyaatee jirti. Qophiin addaa keenyarra keessummaa addaa ayyaana fannoo yookaan ayyaana masqalaa qabattee dhiyaatee jirti. Iddoo namatti argamnee jirru keessummaa addaa ayyaana masqalaa yookaan ayyaana fannooti isiniif affeerree jirru. Mana isaaniitti immoo kan affeeranii Maggaabee Sibahaat Lubaa Abiyyi Zallaqa maatii isaanii guutuu wajjin mana isaaniitti argamne. Egaa isaan wajjin waan baay'ee taphannaa waan baay'ee irraati buufattoon gadhumaattiin wajjin ta'an affeeraa keenya affeerraa guddaadha. Jalqaba irratti gaabbaan keenya bagattiin siin ga'e jedhanii nu jalqabu sana booda waan hundumaa wajjin taphannaa hanga dhumaattiin wajjin taasisaniin jenna gara abbaa keenyatti dabaree deebi'u. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Hordoftoonni amantoonni maatiin waaqayyoo hundi keessan biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii dhimma kanarratti yeroo keessan affeertanii kan asitti nu ilaalaa jirtan hundi keessan baga ayyaana masqalaa yookiin ayyaana fannoo bara 2017 isin ga'e nuun ga'e jechuun barbaada. Hordofaa. Ira deebiidhaan baga ayyaana fannoo yookaan ayyaana masqalaa bara 2017 nagaan isin ga'e jechuu jaallanna. Keessummaa taasistanii mana keessanitti miidiyaa Sootiriyaa nu affeertanii nuti immoo miidiyaa maatii Sootiriyaatiif immoo isin affeerree asitti akka argamnuuf eeyyama keessan waan ta'eef maqaa waaqayyootiin dhugumatti guddaa isin galateeffachuu jaallanna. Egaati waan baay'ee wajjin taphanna jennee abdii guddaa qabna. Egaa mee seensaa keenyaaf akka nu ta'uu fi ayyaana kabaja fannoo irra jirra. Ayyaana fannoo kanan gaafa ol qabsiisnu immoo hiika isaatirraa jalqabnee gaafa deemnu mee ayyaanni fannoo abbaa keenya Maggaabee Sibahaat Lubaa Abiyyiif ayyaanni fannoo kan ayyaanni masqalaa maalidha? Akka amantootattis bakka buutanii waa'ee ayyaana kana maal nuun jettu? Egaa ayyaanni masqalaa yookiin ayyaanni fannoo damaraas jedhama. Ayyaanni kun akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaana gurguddaa sagalan keessaa isa tokkodha. Ayyaana kana kan kabajnu birraan bari'ee guyyaa 16ffaa fi guyyaa 17ffaadha. Guyyaa 16ffaatti damaraadha kan ayyaaneffannu.
itti daballee gaafa guyyaa 17ffaa ayyaana masqalaa mootii ayyaanaa isa jedhamu sana isa ayyaaneffanne yookiin isa kabajna jechuudha. Egaa ka ayyaanni masqalaa gaafa ayyaana masqalaa yaannu qaraaniyyoo yaanna fannoo gooftaa yaanna ayyaanichis isa wajjin wal qabate waan ta'eef fannoon bara gaafuma uumamni uumamu guyyaa uumama jalqabaa sana alama malaa'iktuu yookiin immoo addunyaa ergamootaa keessatti illee yaadatama. Maaliif daabiloosii fi ergamoonni gaafa lola godhan sana samiirratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti gaafa ilaallu ergamoota fi daabiloos gidduutti lolatu ta'e lola sana keessatti mo'annaan yeroo sadaffaa irratti kan argame yeroo lamaaf daabiloos akka mo'edha abbootiin keenya kan nutti himanii. Maaliif hangafa ergamootaa ture daabiloos garuu gaafa lolli sun cimu inni anatu sin uume natti amanaadha. Ergamoonni immoo lakkii kan nu uume jira ati nu uumne jechuudhaan keessattuu qulqulluu Gabri'eel ንቁም በበህላዌነ እስከነረክቦ ለአምላክነ ዋቀ nu uume waaqa keenya amma argannutti bakka jirrutti hadhaabbannu jechuudhaan ijannoosaa akka dubbatee fi ergamoonni kunis Mikaa'ela dabalatee akka isa wajjin dhaabbatan cimanii akka dhaabbatan ergamoonni tokko tokko immoo inni nu uumuu danda'a nu uumuus nu uumnes jedhaniitoo warri shakkan hin turanii daabiloos nu uume kan jedhan immoo kara daabiloos warri goran hin jiranii lola san keessatti yeroo lamaaf daabiloos muubatee sadaffaa irratti waaqayyoon ibsaan kochoo isaaniit irratti fannoo irratti boocee fannoo sana godhatanii boca wanti isaaniit irratti kochoo isaaniit irratti akka mo'atanidha kan abbootiin keenya nutti himanii. Kanaaf faaruu Daawit keessatti faarfataa Daawit faaruu 59 irratti ወሃብ ኮሙ ትእምርተ ለለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡህም ገጸ ቅስት kan jedhutu jira. Fannoo jenna kanuti. Mallattoon sun sila. Mallattootu kennamee jechuudha. Mallattoon kun mallattoo fannooti kan isaaniif kenname akka diina isaanii diyaabiloos mo'ataniif isaaniif akka kenname faaruu Daawit kanarratti ni ilaalla jechuudha. Nutis sabni kiristaanaa gaafa rakkannu gaafa dhiphannu gaafa rifannu mallattoo nuuf kenname sana maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jennee ofirraa mallatteeffannee seexana ofirraa ifanne jechuudha. Egaa mallattoon kun kan nuuf kenname tokkoffaan akkuma ergamoota irraa hubanne gaafa seera uumamaa inni jalqabaa gaafa uumamni uumamu isa jalqabaatti irraa jalqabee fannoon jiraachuu isaati. Inni lammaffaa bara abbootii keessa fannoon jiraachuu isaa hin hubannaa. Inni kunis fakkeenyaan kan hubannu seera ba'uu keessatti Yaaqoob mucaa isaa Yoosef ture mitiire. Mucaan isaa Yoosef moo ijoollee dhalatee argateera. Ijoolleen isaa Efreemii fi Minaasee jedhamu. Innaa gaafa abbaa akaakayyuun isaanii Yaaqoob dulloomu ijoollee isaa Efreemii fi Minaasee eebbiseera. Maaliin mallattoo fannootiin? Maal jedhaa? Waastaalafa idiyoolaa ila Efreem wa Minaasee. Harkasaa Efreemii fi Minaasee irratti akkasitti mallattoo fannootiin jechuudha. Akkasitti godhee ijoollee isaa lamaan of fuulduratti dhuggumsisee yookiin sagachiisee isaan eebbisee jedha. Mallattoon kun kan kenname jalqaba irraa jira jechuudha. Mallattoo fannootiin Efreemii fi Minaasee akka eebbisee hubanna jechuudha. Inni bara kakuu moofaa immoo akkuma beekamu mallattoo adda addaa ture. Keessattuu Museen uleen Musee suni mallattoo fannoo akka ture. Museenis immoo gaafa rakkinni isa mudatee boofni summii guddaa qabu
saba Israa'elii iddee too gaafa isaan rakkisu ijoolleen Israa'el dhumaa turanii karaa Waaqayyootti jedhee Museen gaafa kadhatu mallattoo sana Museetti mul'ate boca sana bocee sibiila irraa jechuudha mallattoo bofa fakkeessee fannoo jedhe bofa fakkeessee fannoo jedhe fannoo sana gaafa ilaalan warri iddaman suni hin fayyan ture mallattoo fayyinaas ta'eera jechuudha egaa kana keessatti immoo mallattoon baroota keessatti jijjiiramas dhufaa ture namoonni tokko yoo gaafa adabaman ibiddaan adabamuu danda'anu reebicha adda addaatiin qileetti darbatamuudhaan adabamuu danda'u akkasumas immoo biyya Yihudii keessatti hin yaadattu taanaan Haamaa fi Mardookiyoos kitaaba Asteer boqonnaa 6 irratti yookiin boqonnaa 7 akkasumatti fakkaata amma inni ilaalledheeni innaa maal ta'e Haamaa fi Mardookiyoos oolmaa tokko oolanii Mardookiyoos oolmaa gaarii ooleef mootichaaf garuu irraafatamee nama darbatame ture na Haamaan immoo Mardookiyoos baay'ee jibba ture warri kun lamaan keessatti adeemsi tokko erga adeemsifamee booda akka itti fannifamuuf fannoo qopheessee ture Mardookiyoosiif Haamaan garuu Haamaan balleessaa isaa sana mootummaa biratti beekame fannoo irratti akka fannifamu kan ta'e Haamaan isa jalqabaatiif fannoo irratti kan fannifame Haamaan jechuudha. Haamaan hammeenyaan kan fannifame waan gadhee waan hojjeteef balleessaa waan qabu itti adabame jechuudha. Biyya Roomaatti kan ittiin adabaman fannoodhaan ta'e jechuudha. Warri balleessan warri akka qaban hoo reebaman yookiin garafaman hin fannifamanii yoo fannifaman immoo hin garafaman jalqabaayyuu namni garafame hin fannifamu namni fannifamu immoo hin garafamu haala kanaan adabaa turanii egaa fannoon kana ta'eetoo isa dhumaa irratti maal ta'ee gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waadaa addaamiif galee ture sana raawwachuudhaaf fannoo irra ooleera gaafa jimaataa fannoo irra ooluu isaati yaadannee jechuudha. Gaafa fannoo gaafii ati kaasuudhaaf yaadachiisuudhaaf fannoon kuni kan nu yaadachiisu of ilaalee yookiin Daawitii Kiristoos keessatti ilaalludha fannoon. Daawitii Kiristoos ittiin ilaalludha. Of ilaalleen namni gaafa of ilaalu of argamitire nuti immoo fannoo gaafa ilaallu fannoo kana keessatti Kiristoosin ilaalla jechuudha. Kiristoos oolmaan nu oole sana beenyaa achirratti nuuf kaffale sana ilaalla jechuudha. Ayyaanni kunis gaafa kabajamu sirbaa fi yookiin faaruu qofaan sun taane oolmaa Kiristoos nuuf oole sana beenyaa Kiristoos nuuf kaffale sana isa sana yaadanna jechuudha. Addunyaa ergamootaatii kaastanii bara abbootii kaastanii seera oriitii keessatti dhuftanii waa'ee Kiristoos wal qabsiistanii fannoon mallattoo moo'insaa akka ta'e fannoon warroota sodaatan immoo Waaqayyo warra jaallataniif kan kennamu mallattoo ta'e akka kennamu fannoon eebba akka ta'e keessattuu waa'ee akaakayyuu Minaasee fi akaakayyuu Efreem kaastanii har'a abbootiin yeroo qaddaasee booda saroota hizbiin ta'u akkasitti harka isaanii wal jala dabarsanii kan eebbisan sun darbaan sun achirraatti dhufee kan jennu suni manni kiristaanaa duubni ishee yoo deemnee barbaanne addunyaa ergamoota moo Waaqayyoo akka kenneef kanaatiin qabattee manni kiristaanaa ortodoksiin tawaahidoon kana lallabdi malee akkasumaan waanuma tokko bakka wayitii argattee waan kaastuu miti jechuudha. Egaa kabajni ayyaana fannoo kennaansaa eebbisaa mo'annaaf eebbaaf hundumaa addunyaa eebbisuudhaa fi addunyaa kanatti ittiin eebbifamee addunyaatti ittiin fayyee jennee erga kaaneeti mee naannoo biyya fagoon dhaqnu Afrikaan dhaqnu gara Awurooppaa fi gara lixaan deemnu asuma Itoophiyaa keessa teenyee walii wajjin jiraannee walii wajjin guddannee balaaleffannootonni fannoo baay'atanii jiru keessattuu dargaggoota irratti immoo kunii sirriitti cichee waan mul'atudha. Dhuguma amantaa ortodoksii amanuu dhiisuun kan biraadha. Garuu mee ayyaana fannoo ta'uu isaatiin qofa ayyaanni kun jiraachuu isaatiin qofa
hammeenya qabamoo faayidaa qaba isaanumaaf jennee gaafa kaasnu maal jedhama afaan Amaaraatiin ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይሆንም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም kan jedhamu jedhame amma waa'ee mootummaa waaqayyo galuuf dhiisuu miti garuu gaarummaan hammeenyarra wayyu kan jedhu sanan gaafa kaasnu mee faayidaa amantaadhaan dhiisnee waa'ee amantaa ortodoksummaa keessa jiraachuu dhiisnee ayyaanumti fannoo warri fannoodhaaf jiraatan ortodoksonni kabajan kanarraati bu'aan isaanitti calaqqeessa'u calaqqeen kun warroota addunyaa kanaaf hin qabu kan jedhu keessatti waalaan. Sanaan dura damaraa halaalu. Tole. Damaraa gaafa ilaallu ayyaanni damaraa maalirraa dhufeedha. Fannoon akkuma sila kaasni awwaalamee ture miti. Awwaalamee ture awwaala san keessaa akkamitti bahedha. Namni jaalala fannoo qabu fannoo barbaadaa ture. Isaan keessaa isheen tokko mootittii Illeenii jedhamti. Biyya Roomaa keessatti barri sun bara wareegamtootaati. Sanaan dura kan ture jechuudha. Diyoqilxiyaanos Maksimiyaanos warri jedhaman amantaa warri jibban warri fannoo jibban biyya Roomaa keessatti amantaa dhiisisanii namni hunduu namtolcheetti yookiin xaa'otitti akka amanu ta'eetoo hundumtuu wal fakkaata tureeyyu. Bara dhumaa keessa garuu Qosxanxiinoos inni guddichi jechuudha. Gaafa mootii ta'eetoo biyya Roomaa irratti moo'u haati isaaIlleeniin waadaa galtee turte Waaqayyoo biratti wareegaa turteeyyu. Yoo mucaa koo amantaadhaan naaf guddiste akka abbootii kooti yoo biyya kanarratti akka inni moo'u taasiste isa awwaalamee ture dhugaa kee nan baasaa jettee turte. Akkuma jedhame dhugaa sana immoo bara 327 keessatti mootiin biyya Roomaa kun Qosxanxiinoos yommuu moo'u haati isaaIlleeniin karaa Yerusaalem deemtee fannoo gooftaa barbaadaa turte. Garuu gaafa barbaaddu daftee ton arganne yeroo baay'ee jalaa fudhate namni dhabame jechuudha. Namni biyya sanaa baqatee jechuun keessattuu Xixoos namni jedhamu Yerusaalemin balleessee ture. Yerusaalem gaafa balleessu kiristaanonni naannoo sana turan dhimma fannoo kanaa kan beekan seenaa warri beekan hundumtuyyuu ari'atamanii biyya ormaati kan turanii. Kun biyya Misraa keessa ture, kun biyya fagoo keessa ture. Fagaatanii biyya sana baqatanii turan Yerusaalem barbadooftee turte. Seenichi fannoos guutumaan guutuu akka dhokate. Seenaan kun sirmoo akka badu ta'e sanaan booda namni erga inni Roomaan Qosxanxiinoos hoogganamu jalqabee iddoo iddootti deebi'uun dhufe jechuudha. Gaafa iddoo iddootti yommuu deebi'an sana seenaan sun irraanfatameera. Abbootiin seenaa beekan hin jiranii namni gaafatamu hin jiru. Jaarsi biyyarra hin jiru jechuudha. Nama barbaaddee dhabdee jaarsa guddaa tokko qofa argatte. Innis Kiriyaakos jedhama. Namni kun dhufee maadha maataa. Haala kanaan hin argattu. Barbaarsi haala kanaan hin argamu. Seenicha gabaabsuu barbaade. Kanaafuu dhama'uu keetirraa tooftaa biraatti yoo tuu fayyadamte wayyaa. Abbootiin koo gaafa haasa'an yommuu dhaga'u tabboota yookiin gaarreen kunoo sadan asitti dhaabbatanii mul'atan kana keessaa isa tokko akka ta'anidha kan beekamu. Kanaafuu karaa Waaqayyootti kadhannaa goonaa jedheetoo tooftaatti jaarsi jiraachuun isaa kanaaf barbaachisaa. Biyyarra gaafa jaarsi jiru karaa namatti agarsiisaa. Abbaa kee gaafadhu sitti himaa dhamtire. Karaan abbaadhaan kan gaafatamu jaarsi guddaan kun karaa itti agarsiisee kadhannaa erga godhanii booda ergamaan Waaqayyoo Kiriyaakos irra bulee jaartii kanatti itti hime jechuudha Leenitti. Leeniin kaa maal gootee akkuma duratti jenne sana damaraa fiddee yookiin daabotii jechuudha. Daabotii muka fiddee walitti hiisistee namootni ajajamee labsiin ba'ee jechuudha. Namni hunduu akka muka fidanii dhufanii daabotii hojjetanii damaraa dhaabanii ixaana fidanii itti godhanii akka gubatu taasisan jechuudha. Sanaan booda laal
ibidda kun gaafa qabatu aarri isaa samii samootaa ol bahee Aariyaam gahee Sillaasee fuuldura gahee sagadee gadi deebi'ee bakka fannoon jiru sana agarsiisa jechuudha. Akkuma imimmaan Raahel jechuudha. Akkuma imimmaan Raahel Aariyaam gahee gadi bu'ee saba Israa'eliif bilisa akka fide sana aarri kunis ol bahee Aariyaam gahee deebi'ee iddoo sana agarsiise jechuudha. Kanaaf Yaareed maal jedhee Aragaawii Angahaa Geisa Besi Zasemu Kiriakos Zaetana Ansara Sagadatis Golgotha jechuudhaan Yaareed faarfatee ture. Faaruun kun Yaareed nama seenaati waan ta'eef kitaaba qulqulluu hin beeka waan ta'eef hayyuudha. Hayyuun kuni wanni nutti agarsiisuu barbaade maal inni Kiriyaakos namni jedhamu Yerusaalem keessatti argamuusaa seenaa beekeetu immoo Kiriyaakos kuni haala itti himeen jaartii kanatti Ileenitti akka haala itti himeen Ileeniin immoo namaraa kana dhaabsistee aaree samii ol bahee sagaduudhaan akka agarsiise Golgootaa akka agarsiise seenaa kana himuu barbaadeeti jechuudha Yaareed. Na haala kanaan fannoon kun argameera jechuudha. Innis kan ta'e maskarama yookiin fulbaana 16 argame gaafa 17 jalqabame hanga Maggaabitii yookiin Bitootessa 10tti awwaalli sun yookiin immoo intinni sun gaarri sun diigamee qofforamee argamuu isaati kan irraa hubannu. Abbootiin keenyas akkasitti nu barsiisanii. Egaa as keessatti wanti ilaalaa jirru maal inni hoo jenne tokkummaa agarra. Daawitiin kun hidhamuusaa mukni tokko hin boba'u hoo lama sadi ta'e garuu biyyaa gubuu danda'a jechuudha. Namnis tokko yoo ta'e bu'aan qabu lama sadi yoo ta'e garuu cimee isa barbaadu sana raawwachuu hin danda'a. Tokkummaan akka barbaachisu hin agarra. Lammaffaa as keessatti seenaa beeku. Kiriyaakos nama seenaa ta'u biyya tokko keessatti waan tokko argachuudhaaf yookiin qorannaa tokko gaggeessuudhaaf beekan akka barbaachisu Kiriyaakos Yerusaalem keessatti seenaa kana beekee odeeffannoo isaa qabatee jechuudha. Bara sana keessa hin jiru inni waggaa 300 dura. Garuu seenaa sana eegee abbootii isaatirraa darbee kan fudhate sana lafaan gahuusaa. Nun immoo har'a ijoolleen har'a jirru kuni abbootii keenyarraa maal barannee? Eenyu gaafannaa? Biyyi eenyu qabdi? Isa baranne kana immoo akkamitti ceesisnaa? Gaafii keetitti dhufufani. Daangatu darbamaa jira. Amantaa Ortodoksii hordofuus baadha. Garuu seenaan biyyaa seenaadha. Seenaa kan kee hin qabdaa, kan isaa hin jira, kan ishee hin jira, kan koo hin jira. Seenaa kootitti bu'uu hin qabdu. Eeguu qabda. Kuni admaleedha kun. Maaliif aaduma keenya keessatti seenaa walii kabajuu, aadaa walii kabajuu, amantaa walii kabajuun biyyuma keenya biyya Itoophiyaa keessatti keessattuu aadaa Oromoo keessatti walii kabajuun aadaa guddaa ture. Seenaa biyya ijaaruu eega ta'e. Amma maal kan ta'aa jiru daangaa darbuutu dhufaa jira. Amma daangaa darbuutu dhufaa jira. Maalinni hoo attamanuu baatte dhimma keeti garuu jibbuus hin qabdu jibbas dabarsuu hin qabdu. Amma danda'ametti hoo dandeessi hordofuu irraa barachuu yoo dadhabde hoo dhiisu itti bu'uu dhiisu.
wal safeeffachuu. Yoo itti fayyadamuu dadhabde jechuudha. Yoo itti fayyadamuu dadhabde. Silaa faayidaan isaa kun. Faayidaan isaa guddaadha. Fakkeenyaaf maal inni faayidaa isaanii keessaa hoo kaasne amma gaafa gara markaatoo gaafa deemtu uummanni silxeen jiru. Dhugu. Akiliilii bataskaanaa isaan hojjeta. Uffata kan hodhu isaanii uffata libsa takinoo kan uffatu kan hojjetu isaanii kan nagadu isaanii. Biyya Misraa keessa gaafa deemtu amma Gibxiidha kan dhufu baay'inaan uffanni bataskaanaa. Eeyyuudha Mahammad fa'aadha kan nuuf ergu achi jechuudha. Rakkina hin qabu isaan hojjechuun isaanii. Garuu nuti asitti eebbisneeti kan itti fayyadamnu waan ta'eef rakkina hin qabu. Fakkeenyaaf zabibiin bataskaana keenyaaf kan hojiin icciitiitti raawwatamu eessaa dhufa? Biyya Misraatirraa Musliimotatu qopheessa. Achi binneeti kan itti fayyadamnu biyya keenya keessatti garuu hojjechuu hin dandeenyetu. Kuni galiidha guddina biyyaati itti fayyadama. Ayyaanuma kanaaf ayyaanuma damaraa kabajnu kanarratti nama baay'eedha kan galiirraa argatu. Biyyillee jechuudha. Fakkeenyaaf amma damaraan UNESCO irratti galmeeffameera jedhamti. Maaliidhaaf? Bataskaanaaf? Miti. Amantiidhaaf? Biyyattiidhaaf. Biyyattiidhaaf. Kuni maal ta'aa jira garuu biyya keessa intinidha amantaarraa bahee karaa aadaatti jijjiiramee karaa aadeffamaatti jira jechuudha. Kanaaf dagachiisuun kunis as keessatti jira jechuudha. Waan si fayyadu. Garuu maalinni kan jechuu barbaadanii turizimiidhaanuu biyyaafuu galii argachiisaa jira. Garuu daangaa darbuun kuni biyyaafis sabaafis warra balaaleffatuufis warra balaaleffatamuufis sirrii miti. Daangaa walii eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Kanaaf as keessatti ayyaanni kun gaafa ayyaaneffamu yookiin gaafa kabajamu namni hundi itti fayyadama waan ta'eef eegnee kunuunsinee akka itti cehu irraa seenaa barachaa irraa gochaa sana keessatti tokkummaa barachaa wal jaalala barachaa wal gargaara barachaa deemuu qabna. Malee akkasumaan waanuma argine hunda balaaleffachaa waanuma argine hunduma tiqoosuun qeequun baay'ee nama jibbisiisa. Aadaa keenyas miti waan ta'eef kanarraa of eegaa ayyaanni kun akka kabajamu ergaa kooti jechuudha. Seenaa keessanii wantootni walitti dhufu mootittiillee ni wajjini baricha bara ulfaataa sana keessatti fannoo barbaachaaf kaatee Yerusaalem dhufteetti Maggabii Sabaat immoo baroota manna kiristaanaatti afaan Oromoo dubbatamuuf miti jechuma akkasumaanii haasa'umaan walii dubbachuu ulfaatu keessatti faaruu afaan Oromootiin qopheessitanii akka biyya lallaba Salaaleetti faaruu afaan Oromoo hoodhaa jettanii dhuftaniittu seenaan ayyaana masqalaa fi seenaa mootittiillee ni wajjini seenaan hojjettan dhuguma maal jedhama? Jabaadhu ati seenaa hojjedhu malee guyyaa tokko seenaan si yaadachuun isaan oolu jedhama. Mee yericha yaadadhaa akkamitti danda'ame akkamitti yaaddame akkamittis galma ga'ame. Galatoomii mulee dhugaadhaan gaafanni kana yaadadhu seenaa baay'ee duubatti nama deebisa. Abjuufaa fakkaachuu danda'a. Bira sana keessa faaruun isaa ammas hin baay'anne. Bara san keessa ijoolleen afaan Oromootiin faarfatan tarii jiraachuu danda'anii garuu ammas beekamaa miti. Warri beekamanis sadin caalan dhugaadhaan. Isaan keessaa tokko luba Saamu'eel Birhaanuuti bara san keessa kan yaadatamu afaan Oromootiin kaasetii takka turte. Ta'ansee immoo Lubuusaa Maaruu Waaqayyoon jannatni isaa faataatu Daaqoon Garramuu Baayisaa fi Walda Sanbatfaa Arbataa Walda Sanbatfaa turanii garuu warra sana argachuun anaaf asii ka'ee baargamceewu akkas ta'u haala teessuma lafa wal argamuunis hin jiru. Garuu abjuun koo isa jalqabaa gaafani abinatti timirteetii baradhuudha. Tuun fa'aa ijoolleen barattoonni dilbataa gaafa faarfatan nan dhaggeeffadha. Yommuu faarfatan kana garuu faaruun kun eessaa dhufaa? Otoo ani faarfadhee hooyi fedhii jedhutu ture. Afaan Oromootiin maaf hin faarfatamne gaafii jedhutu tokko ture. Keessattuu iddoon ani itti guddadhee
magaalaa muka xurrii keessatti aanaa Wacaalee jechuudha. Maaliif nuuf hin faarfatamu gaafiin jedhu baay'ee cimaa ture yeroo sana. Kakaasii guddaa ture. Gaafiin afaanii kunis baay'ee ture. Innaa kanarraan kan ka'e faarfachuun gaarii akka ta'e naaf gale jechuudha. Sanaan booda obboleessa koo Taamiraat Daaqoon Taamiraat Alamuu wajjin haasofne walaloo qopheesse, daloollee qopheesse, anis qopheesse. Yoo erga qophaa'ee booda garuu karaan ittiin baasan sun immoo rakkoo ta'e. Dhiibbaa guddaa. Dhiibbaa fakkeenyaaf faayinaanshiyal keessiin jira. Namoota argachuu hin jira mariisisuun eeguutu si maxxansaa eeguutummoo siif raabsaa wanna baay'eedha kan jiru. Kanaaf Roomii Yerusaalem dhufanii kiraa gosa barbaadu. Sanii ol nuti ta'e. Inni sun garuu baay'ee guddaadha. Garuu isa wajjin wal madaalchisuudhaaf karaa isaatu adda adda. Haalichi jiru suni chaalenjiin jiru suni. Chaalenjiin sun garuu baay'ee ulfaataadha. Wallaansoo guddaa ture. Waaqayyoof haa galatu kaa garuu ta'eera. Ta'ee faaruu sana faarfannee gaafa gabaatti bahu gaafa uummata bira dhaquudhaaf ka'u bakka seenaa guddaa ta'e. Maaliin bakka hunda bira gahe akkamiin akka ta'e anillee beeku bakka raajii guddaa ta'e sirmaa'uu ani jechuun yaada kootiin oli bakka haal tokkoon bakka uummata hunda bira gahe asii gahe karaa Wallaggaa Iluu Baabooriin Baaliin Arsiin akka asii Harargee guutummaan Oromiyaa wanni hafe hin jiru bakka nan itti waamamne hin jiru. Bara 2000 hanga 2007 boqonnaan jedhamu beeka wana biratti. Jimaanni haa dhufu yookiin hanga jimaata hanga sanbataatti guddaatti boqonnaan jedhamu hin jiru. Inni mandeemaan faarfannaa yeroon isaas yeroo faaruu fakkaata. Ooyina guddaa ta'e garuu hin turre ka waggaa 5 booda dhimmichi dhaamaa dhimmi faaruu kunis wal xaxaa ta'ee shakkitoonni gidduu galanii taaddisoon dhufee bakka wal borcuun dhufe jechuudha. Kanarraan kan ka'e bakka faaruun suni amma ammaatti uummata keessa jira, faarfatamaa jira, baay'ee jaallatamaa naaf ta'e. Waaqayyoof haa galatu VCD bara san keessatti VCD hojjetameera bara san keessatti jechuudha jechuun akkasitti ammayyoofne wanni hunduu kaameraan amma ittiin waraabamnu kun illee hin jiru isa guddaa sana asirratti qabatanii ittiin walessan isa ture garuu akkasis ta'e uummata bira ga'ee gammachuu guddaa tajaajila guddaa seenaa guddaatu ta'e jechuudha waaqayyoof haa galatu ammas ture kunoo booji'amee isa jedhu sana faarfanna. Kunoo booji'amee harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Kunoo booji'amee harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Eenyummaa koof xalayaa baadhee. Immuun deemuu hidhuuf maatii kee sagalee kee naaf dabarsitee ija cubbuu ifaan jaamsitee kunoo booji'amee harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'amee harka kool qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Ergaa yookiin hojii ergamoota boqonnaa 9 irratti isa jedhu sana barreesse isa sana dubbisaatan barreesse walaloo isaas halkanuma sanan hojjedhe faaruun jaalladhu keessaa inni tokko kana. Guddaa singalateeffannaa dhugumatti faarfannaa ergamootaa sinaa dhageessisu. Reefu waa'ee barumsa abinnatii keessa gaafan ture barattoonni dilbataa yeroo faarfatanii jettanii kaastanii ture. Seenaa sana keessatti mee abbaan keenya yeroo barumsa abinnatii baratanii maatiin isaanii erganii mana barumsa abinnatii sana keessaatii dhabamanii badanii barbaadamanii lafa biraatti argamanii.
Sana caalammoo sin argataniyyuu ani hirreeban moo jedhee yaada dhaggeeffachaa gaafan jiru raada tokko sin badhaasanii jedhama. Mee raadni sun badhaasni sun akkamitti dhufee maaliif baduun dhufee akkamitti argamtan kan jedhu sana mee nu taphachiisaati. Mee maal ture seenichi Maggaabii? Gaaka bara 1987 jalqabeeti mana abinati kanan deeme gaafa waggaa 11 irratti fakkaata akkasii mucaa xiqqaan ture. Yeroo sana jalqabee hanga bara 1990tti Dabratsigeen ture. Dabra Qidduus Dabratsigee Maariyaam Gadaam jedhamti. Kawaalli suni barsiisota gurguddoo, abbootii gurguddoo, phaaphaasota gurguddoo kan baasedha Gadaamiin suni. Aanaa Dabra Libaanos magaala Dabratsigeetirraa kiiloomeetira 2 kan fagaattudha. Innaa ittiin barachaa ture fidala irraa jalqabee yookiin qubee fidala lakkaa'u irraa jalqabee barumsa hunda zeemaa qiddaasee achitti kanan barachaa ture. Innaa yeroo sana mana zeemaatii baheetinini yoo hiriyaatu sitti maatiin beektu waa'ee barumsaa iddoo kanatti barumsa akkanaa barsiisan akkanaa dhufee iddoo kana oduu deemtee waan akkanaa argattaa barumsa akkanaa barattaa jedhanii naasaan barattoonni iddoo irraa dhufan kan Goojjamii dhufu jira, kan Walloodhaa dhufu jira, kan Gondarii dhufu jira, kan Arsii kanarraa illee warri dhufan jiran achitti barataa turanii abinnatiin achi jira. Achi ka'anii immoo Dabratsigee wajjin yeedaloo yaadee yookiin zeemaa isa jedhamu sana warri cuma diggaan wajjin barachaa turanii. Isaan sana wajjin immoo barachaa jirru mucaan tokko mucaa Shaashamanneeti. Arsiidha jechuudha, Arsii Leexaa. Innaa qinee barannaa naan jedhe. Cuma tokko wajjin barachaa jirru bakka nu zeemaan kun maal dhufu godha amma kana caalaa ta'uu baatu duubatti deebinee too barannaa garuu amma too qinee barannee gaariidha. Deemna naan jedhee eessa deemna jennaan Siree Madaaniyaalam Hidhabuu Abooteeti. Hidhabuu Abootee aanaa Hidhabuu Abootee Bataskaana Siree Madaaniyaalam gubaa'ee Alaqaa Xababuu Gammee gubaa'ee isaaniiti kan deemne miillan deemne. Eessatti Dabratsigee dhaqatanii? Dabratsigeedha hanga Hidhabuu Abootee. Guyyaa meeqa deemtan? 2. Guyyaa 2 deemtan? Guyyaa 2 deemne. Sanuu galaa keenya baanniti. Galaa keenya baannee. Daandii beektu? Beeknu gaafanna. Gaafanneetuma deemna malee hin beeknu. Gara makka ta'e hin beekan. Bahaa ta'e dhiyaatan beeku. Daa'ima kaanii daa'ima. Waggaa 15 guutu. Kanaaf kan sin qajeelchu mucaa isa Shaashamaniidha wajjin kaatanii. Sojinan deemnee gaafa achi geenyu bakka maal mucaa xinnaa kana maaf itti ani mucaa xinnaadha. Bakka hundi bakka ijoolleen nama gurguddaadha achitti kan qinee baratanii bakka ejidoo irra ta'anii warra bakka biraatti bakka eebbifamanii warra dhufan fa'aa dhufu baay'ataa. Goojjamitti baratanii warra dhufan jiru, Gondaritti warri baratanii dhufan jiru. Dabra Libaanos ijoolleen deemanii jiran achitti gaafan ga'u ijoollee baay'een argadhe, ijoolleen ani beeku. Keessattuu yeroo ammaa kana kan Phaaphaasii ta'an Abuna Eephifaaniyoos jedhaman yeroo sanaa Masfin jedhamu, booda Abbaa Zataklaa Hayimaanoot amma immoo Abuna Eephifaaniyoos jedhamu achi turan isaan achitti argadhe. Isaan keessa warri ammallee taayitaa guddaarrallee jiran karaa mootummaatiin yeroo san wajjin qinee barachaa turanii amma mootummaa biratti taayitaa guddaarra warri jiran illee jiran Abaruun jedhamu kaa'uma isaan. Isaan illee turanii haqee jalqabnee yeroon isaa yeroo gannaatii roobaa kakawween isaa adda bakka sodaan hin jira biyya beeku daa'imummaan hin jira. Manni immoo asitti Dabratsigeetti gaafa jirru manni gaariitu jira, manni barumsaati. Goojjoon jedhamu hin jiru Dabratsigeetti jechuun baay'inaan warra aadaa murteetii baratanii bultii baratanidha. Mannis manuma qorqorroo, manuma dhoqqeedhaan ijaaramee, simintoodhaan ijaarametu jira. Achi gaafa deemnu garuu ofumaa keetiif goojjoo ijaarratta. Goojjoo jedhee ijaarrattee achi keessatti galtaa. Ani xinnaadha waan ta'eef goojjoo nama tokko naaf kennanii isa keessatti nama 3 taanee gallee. Amma achitti gaafa barachuu jalqabnu ani daa'ima
bakka halkan hirribni hin jiru barumsichi immoo qineedha qineen baay'ee ulfaataa naaf hin galle akkamitti akka ta'u kana keessa utuu jirru ani kaa baduu kiyya sana irraanfadheera. Sirmaayyuu. Badee deemuu koo irraanfadheera. Garuu maal inni jireenyi sun natti ulfaate tuma akkasitti jirru gaaf tokko ani maka qinee sana lakkoofne jechuudha. Qinee qotaraa jedhama. Qinee sana lakkoofne guuttadhee gaafan barsiisaa biratti dhaqee too himuu deemu fuuldura kootti abbaan koo dhaabbatee jira. Nan rifadhannee himmaan kun irra bakka ani gaafan boo'u barattoonni hin jiranii haayisoo hundumtu haayisoo naan jedhan. Sirmaa hin caale kaasaniin booda. Boojii kootti fufee yeroo sana yeroo gaarii ture ka abbaan koos yoo luba waan ta'aniif ingalaaf dhimmichi rakkoon hin jiru naan jedhanii na dhungatanii barsiisaa bira gaafan fuudhee dhaqu abbaa kooti jedhee gaafan fuudhee dhaqu isaan wal beekan. Waliin dura waliin barataniiru. Ana dhiisanii isaan walitti garagalanii wal dhungachuu ka'anii yaada durii kaasanii na isaan bira teenyee isaanis na akeekkachiisanii baradhu anis hin fudhadhu garuu maaf dhokattee deemtee ati daa'imaa yeroon kee hin geenye daa'ima waan taateef karaatti hoo waasi qonname jedhee yaadee tanani malee akka ati barattu manan barbaada. Jabaadhu jedhanii na jajjabeessanii galaa barsiisaa kiyyatti naa kennanii lubbuu isaanii amaaru barsiisaa Abbaba jedhamu isaan illee boqotaniiru amma isaan ka bakka akka mucaa isaaniitti na qabanii bakka abbaa koo bu'anii akkam baradhu na taasisanii na jajjabeessanii daddafiitu akkam fitu na taasisan. Bakka adda baasanii mucaa xinnaa sana waamaa jedhanii daddafee ta'u anis akkan qo'adhu na taasisanii na hordofanii ganamaa galgala akkan gissii dafee ta'u qo'adhu akkan bakka jechuun wanni hundumtuu sammuutti qabatta malee wanti harkaan laaltee dubbistu hin jiru. Isa harkaa keetiin barreeffatta gissiidha. Saniin booda immoo deebisteetoo jechoota kana karaa afaan Amaariffaatti hiiktee isa sana immoo karaa iccitiitti jirtee walaloo taasiste jechuudha. Walaloo sana seenaa ittiin himta jechuudha. Cigoo goota jechuudha. Cigoo goota sana kaa ergan baradhee booda karaa Kawaala Dabra Tsigeetitti deebi'ee sanaan booda karaa Dabra Libaanusis deemee bakka barumsa koo daddafeetu akkan dafee fitu na taasise. Kanaaf jajjabina qaba malee yeroo sana duubatti nama deebisuun kanaaf asii dhufte waan ta'eef kootu gadi deebi'i kan jedhamu sun hin jiru. Abbootiin fedhii amantaa ortodoksii keessaaf ijoollee guddisuu qaban. Bakka kana sanaan booda ka gaafan achitti qinee sana raawwadhee deebi'ee dhufu Dabra Tsigeetti immoo abbaan Yeneetaa Toomaas jedhamu nama guddaa turan qinee namni barsiisanii akkuma dhufeen isaan biraan galee immoo babal'ifachuudhaaf jechuudha. Qinee sana babal'ifachuudhaaf isaan biraan galee qinee sana raawwadhee karaa maatitti ayyaana madaana lamiitiif gaafan deebi'ee dhufu yoo qineen anaaf kenname jechuudha jetti qinee maaliifitti har'a ixaana moo gariisitu godhanaan jedhanii ani daa'imaa baqa gammadee qinee sana godhee gaafa ni raawwadhu abbaan koo yoo badhaasa jechuudha. Certified taa'eerta waan ta'eef gaafa manatti galu jilba dhungadhee baqa ani raada sii kenninaan jedha. Kenname raada. Raada naa kennanaa. Jechuun badhaasa. Maarree. Kun kan ta'e gammachuudha. Iga raawwattee iga kanaa naa geessee naaf guddattee ija koo argeera ija kootiin ija koo teefuufi mucaa koo naan jedhanii na badhaasan jechuudha. Isa kaa seenaa kan isaa akka argatte. Mee waa'ee raadittii garuu isa geessise raadittiin maal guddatanii horaniiru achuma jiran. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaa fi guddaa si galateeffanna. Egaa maatii keessatti baay'ee jaallatamtuu jedhama keessattuu akaakayyuu keessan biratti fa baay'ee jaallatamtuu hamma maqaa addaa isinii baasanii alamiyyee isiniin jedhanii si waamanitti faga'an jedha. Maaliin jaallatamuun kun eessaatiidha jalqabuma haalli isin fedhii isin qabdan irraati kan maddeemu kun hundumtuu jira. Maali akaakayyuu biratti guddattanii moo maggaabee?
Hammi kun akkamiin adda baasanii sin addatti jaalatamuun kun akkamitti akka dhufu. Mana keenya keessatti garaagarummaan hin jiru dallaa tokko keessa kan jiraannu irreebaaf garaagara jiraanna malee jechuudha. Akaakayyuun keenyas akkawwan keenyas abbaan keenyas haati koos maatiin keenya guutuun manuma tokko keessa garuu irreebaaf mana sana mana kana keessa jenneetu jiraanna malee jechuudha. Jaarsi akaakayyuun koo baay'ee nama hamaadha. Hin loolu. Keessattuu waa fudhannaan namni tokko isaan itti hiiku. Mana bulus. Buluu illee nama bulu garuu uleetu baay'ata. Uleen baay'ata, arrabni baay'ata. Kanaaf adabbii nama qajeelfatu. Maal wayyaa jedhaniitu gaafa ilaalan anatu jira. Gaafa isaan galan gaashee jedheen ba'a jechuudha. Daa'ima waan ta'eef. Alaa yeroo dhufan. Wanni hundumtuu yoo anaaf waan salphaadha. Naannan tasgabbeessa jaarsa. Dursitanii qabbaneessa. Lolaa jaarsi dhufan suni gaafa ana arganii too ani waatti dubbadhu lamii jedhanii too qabbanaa. Nan tasgabbeessa jechuudha. Kanarraan kan ka'e mana keessatti waan hundumaafuu ani xiyyeeffannoon kenna. Isan jalqabe sana immoo taphaan wanni hundumtuu kan raawwatu. Laaffisu qabbaneessu. Kanatu jira waan ta'eef jaarsa nan taphachiisaa waanuma hin jirre kana fuudhee itti taphachiisee sirbee fi akkas jedheen jaarsa nan gammachiisan irraanfatanii chumarraa rafu. Gaafa jaarsi lolaa dhufan uumaa fudhachuu soobaatan qaamalma isaanii ta'e lola. Jaarsi baay'ee lolu. Hammeenya qabaatanii tun taane wanni tokko baduu uleedha hundumtuu. Baduun qabuudha. Na'an ammoo na jaallatanii hoolaa faana qalu. Hamma kanatti. Hoolaa naa qalu. Haala kanaan jaarsi baay'ee na jaallatu alamiyyee naan jedhu. Kanaaf jaallatanii bakka anaa fi gammachuu koodha yeroo hundumaa qabbaneessituudha jechuudha isin. Nan qabbaneessa ammallee akkasuma amalli koo namoonni waan tokko cimsanii fidan hin fudhadhu. Fuulduratti baay'aniitis namni waan hin taane keessa gaafa galan lakki kun sirrii miti. Haala kanaan oduu deemne wayyaa. Uummata fuulduratti. Maalinni akkuma duratti kaasne Phaawulos mucaasaa Ximootiyoos illee gaafa barsiisu abbootii keetirraa isa baratte sana haadha keetirraa akaakayyuu keetirraa isa jedhu tokkotu jira. Haala sanitti fufsiisuu qabdaa. Namoonni sirraa barachuu qabu. Jedhee too isa dubbatu sana haala saniin akka deemuun barbaada. Anis akkasumatti namni kamiyyuu lolaan ceephaadhaan iyyaan wanni ta'u hin jiru. Mari'atanii mana keessatti mari'atanii malee maraatanii ta'uu jedhu Oromoon. Mana keessatti wanni hundumtuu keessattuu amma mana kiristaanaa keenya keessatti wanni jiru hundumtuu karuma miidiyaa kaa'u. Wanni kara miidiyaa darbachuudha waan argatan. Loluu kanatu nuti waan kana taariif kun immoo mo'atamuudha. Anaaf mo'atamuudha. Kanaaf taa'anii mari'atanii karaatti qabanii utuu deemanii wanni hundumtuu tasgabbiidhaan hin ta'a. Kan hin taane hin jiru. Waaqayyo hoo eeyyame wanni hundumtuu nima ta'a. Aannan yoo waan turuuf maal nuuf kenna? Dhadhaa nuuf kenna. Dhadhaa dura jira. Itittuu ta'a. Itittuu namni hoo itite gaarii ta'a. Yoo itite bu'aan isaa baay'eedha. Garuu har'uma elmamee har'uma kan dhugamu sun garaa si qabuu danda'a. Garaa si immoo dhibee sitti ta'uu danda'a. Keenyas kan ta'aa jiru akkasi. Wanni hundumtuu ganamuma kana marqamaa, ganamuma kana nyaatamaa, ganamuma kana dhibee ta'a jechuudha. Tasgabbaa'uun hin jiru. Wanna hundumaaf baatanii miidiyaatti ba'uu fi wal reebuu, wal arrabsuu, walii. Kun immoo bu'aa fidee hin beeku. Bu'aa fidee hin beeku. Miidhaa isaatu baay'ataa jira. Kanaafuu tasgabbaa'uun gaariidha. Kanan tasgabbeessaa jira jechuudha mallee. Gama gaabee dhugumatti guddaa siin galateeffannaa sagalee jireenyaa siinaa dhageessuu dhugumatti mana kiristaanaa keessa akkanumatti cimtanii hamma dhumaatti akka jiraattaniif eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u jechuu jaallannaa. Mee haadha koo keeti immoo haadha manaa abbaa keenyaa luba Maggaabee Sibaatitti immoo darbeeni mee ani ayyaana kana gara deebiidhaan bageessan jechuun jaalladha hunduma keessaniini. Maggaabee Sibaat luba Abiyyiini mee abbaa manaa keessan ta'uu isaatti maal akkamitti ibsitu
haala adeemsa jireenyaa keessatti haala walitti dhuftan keessatti maggaabeen eenyudha mi'aadha koo keetirraati immoo waan tokko fudhanii dhaggeeffannee deebinaa maal nuun jettu? Egaa galatoomaa jecha baga ayyaana masqalaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu ga'e jecha. Maggaabeen anaaf hunda kooti jechuu nan danda'a. Abbaa koos obboleessa koos hunduma kootidha. Gaafan waa'ee isaa kaasu maanna qaba. Gaa'ila keessaa akka waggaa 11 turreerra. Dhufeenyi keenyas manuma amantaatinii kan wal agarris manuma amantaatinii. Inni mana keessatti nama akkamiitii nama cimaa nama barsiisaa nama wallaalaa gara gaariitti deebisu. Abbaan manaa koo Qees Abiy Zallaqa bakka ammas bakka guddaan isaa qaba. Nama beekumsa qabu, nama cimaa, nama dubbisuu danda'u, nama wallaalaa barsiisuu danda'u. Isa waanan ittiin ibsu natti ulfaata. Kanaafuu amma kanuun jedhe nagaa. Guddaa siin galateeffana dhugumatti irra deebiidhaan sagalee jireenyaa siinaa dhageessisu. Mee carraa kana abbaa manaa luba ta'e mana keessaa qabaachuun mataan isaa immoo dhugumatti kennaadha jedhama abbootii bira carroomtaniitu. Carraa kanoo akkamitti ibsitu mee maal nuun jettu haadha koo keetu? Egaa dhugaadha. Carraa kana namni hunduun hin argatu Waaqayyo kan eebbise qofaadha. Innis ta'e akka carraa Waaqayyo nu eebbiseeran jedha. Ispeeshaalii hunda keenyaanis yuunivarsiitiidha jalqabee gibbii gubaa'een tajaajilaa ture. Carraa kana argachuu kootiif Waaqayyo ammas haadha isaa wajjiniin kan galateeffame haa ta'u. Kanaafuu manni keenya yeroo mara mana eebbifamaadha dhugumaa akka fannoo yeroo mara gizee nyaata nyaannu walumaan nyaanna. Ijoollee isaa hin barsiisaa. Anis faana ijoollee koo wajjin waan jiru hin barannaa. Kanaafuu yeroo mara manni keenya guutuudha jechuun hin danda'ama. Wanni nuti nu hophisus hin jiru Waaqayyo qabannee waan jirruuf galanni isaan badiin. Akka ijoolleen maatii duuka bu'an gochuudhaan wantoota garagaraarraa akka of eeganii gara mana amantaa isaaniitti cimanii wanni maatiin ordofu yookaan wanni maatiin godhu maatii jechuun ijoolleedhaaf utubaadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen immoo waan maatiin godhu fakkeenyaaf amma kokeet waan anaa fi abbaa ishee godhu laalti jechuudha. Namoonni gaafa dhufan akkamitti fudhanii, akkamitti keessummeessanii, akkamitti namaa kabaja qabanii, akkamitti sanbata yookaan immoo beeta kiristaanii gaafa deeman maal tsalooti godhanii, akkamitti gara amantaa isaaniitti cimanii kan jedhamu kana ijoolleen maatirraa baranii jechuudha. Kanaafuu nutis immoo cimnee ijoollee keenya hundi keenya warra miidiyaa kana ilaaltan ijoolleen keenya cimanii wanta badaarraa amantaa isaaniitti akka ciman barsiisnee guddisuu qabnaadha. Inni biraanan dabarsu immoo uummata Itoophiyaa hundaaf baga masqalaa ayyaana daamaraatiin siin ga'een jedha. Galatooma. Haadha koo keetti dhugumatti guddaa isaan galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu akkasumatti isinirraatis kan baran kan waanis immoo ijoollee isaanii mana kiristaanaaf kennanii carraa kanatti fayyadamanii mana kiristaanaadhaaf boru haadholiin ciccimoon abbootii manaa ciccimoo duuba kan jiran haadholii ciccimootu jira jedhama seenaanis. Kanaaf ijoolleen mana kiristaanaadhaaf boru biyyaaf kan ga'an mana kiristaanaa keessatti ijaaraman biyyaaf ta'u. Kanaaf harmooliin ergaa kana dhagahanii hojiirra kan oolchan asumaan abdii guddaa qabna guddisnee isin galateeffannaa ammas ulfaadhaa manni keessan eebbifamu jechuuf jaallanna akka miidiyaa Sootoriyaatti. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti gara gudunfaatti deemaatii jirra. Faaruuwwan baay'eedha kan abbaan keenya yeroo jalqabaatiif dhiyeessanii egaa kunoo booji'amee reefuu nuuf halfattanii jirtu. Waadaa fannoo jalaa Maariyaamiin jedhaa akkamiin tare jedhee gammadaa Martinuus si malee gooftaa eenyu akka baay'eewwan keessaa tokkodha. Isaan keessaati egaa namni waan gaarii hojjete ofiisaa darbee maatiisaadhaaf biyyaadhaaf immoo ta'a. Maatiin ollaan gammachuu kana qaba. Maggaabee Sawaat harmeen isaanii haadha sodaatina jedhamanii waamamu jedhan ollaatti jechuudha.
Maalinnis lama gaabeenoo maqaan isaanii Abiyyiidha. Yeroo sana kan waamamanii maatiin kan baasee fi ollaan maaliifidha haadha hin sodaatina jedhee hamma kana maqaan kennamuufi kan ga'e maal ture haalli faarichaa keessatti hubatamuu qabu sini ollaan waamee waggaa bishaanii galan buna waggaa dhuganii haadha hin sodaatina jedhanii dhimma kun akkam ture maatii keessatti maaltu kana fidee dhufe kan jedhu akkamitti yaadattu? Egaa kaanillee dhaga'een beeku garuu namoonni akkas jedhanii jechuudha dhagaheera. Akkamitti dhaga'uu diddoo kanuma jechuun ana bira hin jirtu waan ta'eef bashuun koo bashuun koo anas baay'ee na jaallatti haati koo jechuudha. Anis baay'een jaalladha. Namoonni immoo yeroo sana keessa faaruun kuni gaafa faarfatamu keessattuu egaa hin sodaatinaa inni jedhamu suni namoota biratti baay'ee dafee fudhatama argate. Ismaanis kaasettichi kan beeksifamaa ture. Ittiin beeksifamaa ture. Magaala keessa Kaamontaa Arboon gaafa deddeemu isuma faarfata. Faaruun kun kan eenyuti? Kan Abiyyi. Gaafa bashuu koo argan immoo namoonni maal jedhu haadha hin sodaatinaa jedhanii. Kuni jaalala faaruutirraa kan ka'edha. Moggaasa kana kan fidee dhufe isa kanadha. Faaruchatu baay'ee jaallatamaa waan tureef yeroo sana dafees uummata keessa waan galee fi uummannis dafanii waan jaallataniif keessattuyyuu gadaamii Dabra Libaanoos gaafa Gimboota yookiin Caamsaa 12 takliyyeen immoo ayyaanni takliyyee uummanni hundi deemamti ture. Jiddaa hanga Gwaatsiyoon uummanni jiru hundisaa takliyyeetti kan wal argu. Achitti faaruun kun baay'inaan Muntaarboo baay'eedhaan jechuudha. Muntaarboo baay'eedhaan hundi isuma beeksisa ture jechuun kaasettichi baay'ee gurguramaa ture. Kanaaf uummanni warri baadiyyaatti illee bitatu ture. Kaasettiidha yeroo sana kaasetti kinoo teeppiidhaan marsitu sana jechuudha. Isheedhaan waan ta'eef namni hundumtu bitatee baadiyyaas wakmaanii warri qabanillee fudhatanii deemanii achitti dhaggeeffachaa turanii. Warri baratanis warri hin baratanis egaa hin sodaatinaa hin faarfatu. Kanarraan kan ka'e yeroo sana beekamaa waan ta'eef faarichi haadha kootis akkas jedhaniin jechuudha. Mee faaricha ciisu tokkicha nu jettu yeedaloodha. Egaa hin sodaatinaa gooftatti amana. Egaa hin sodaatinaa gooftatti amana. Inni kun maal inni faarichi faaruu mo'annaati. Isa waa'ee Daawit kaasa. Waa'ee Soomsoon kaasa. Warri kuni seenaa keessatti warra mo'atanidha. Rakkinas mo'ataniiru. Diinas mo'ataniiru. Isaanitti aansee immoo Kiristoos hunda mo'eera. Egaa hin sodaatinaa kan jedhes Kiristoos. Ana waaqni keessaan ana hin sodaatinaa jedhee duuka bu'oota isaatti kan hime isa. Isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaatti hime sana akka faaruutti fudhannee ta'u yeedaloo isaa walaloo isaa karaa yeedalootti yommuu jijjiirru faaruu mo'annaa waan ta'eef goototni kitaaba keessa jiran kuni yookiin kitaaba qulqulluu keessa jiran kuni akka caqafaman kan taasise jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa jajjabeessuudhaaf jedhe sanatuyyuu nuuf ta'e jechuudha. Faaruu mo'annaaf waan ta'eef hundumtuyyuu isatti ittiin bu'aaru jechuudha. Afurummaadhaan jajjabina keessatti argatu. Walaloo sana cuunfanii kitaaba qulqulluu walaloo yeedalootiin mi'eessanii dhaloonni sun akka barbaadu hawwii akka bitatu achi keessatti immoo akka ittiin jiraatu barbaachuun gatiin guddaa yeroo sana faaruun qabu amma kana ga'a. Mee Magaabii 70 faarfannaa yeroodhaaf adda kuttanitti fakkaattu yeroodhaa asii daddabalama hojiitu isinitti baay'ateeti moo waanuma ammiif haalli faaruun amma jiru kanatu isinii liqimfamuu dideeti. Faarfannaan yeroo keessan faarfattanii fi isa booda isin booda dhufanii fi har'a ta'aa jiru kun akkamiidha wal bira dhuguma wal bira kan wal gitudha. Ergaa maal qabdanii mee akkamitti ilaaltu? Galatoomii faaruun yeroo inni itti dhaabbatu hin jiru. Jalqaba Waaqayyo uumamaan dura faaruudhaan kan eebbifamedha kan galateeffamedha. Erga uumamni uumamee booda immoo ergamoota isaatiin kan galateeffamedha. Bara baraaf amalummaa isaatiin kan eebbifamedha. Bara duraas baroota keessas barootan boodas
baroota dabarseetoo inni kan eebbifameedha. Eebbifamaas jiraata jechuudha. Amaluma isaatinuu kan eebbifameedha. Garuu nutis carraa kana arganneetoo faaruu faarfannee turre. Ammallee faaruun kun tokko gahaadha garuu akka kootti tokko gahaadha. Waaqayyo siif eebbise tokko gahaadha. Garuu maal inni maaf faaruu kana dhaabdee inni jedhu kun dhugaadha. Haalli yeroos namatti hin tolu. Hafuurumti amma mana kiristaanaa keenya keessatti sababa faaruutiin adeemsifamaa jiru kun natti tolaan jiru. Tokkoffaan ani kanan bahe abinna timirtiitiidhaayi. Walaloon fi yeedaloon kun gaafa hojjetamu akka seera mana amantaatti kan ta'uu qabu. Faaruun kunis naaf galeeti kanan faarfachuu qabu. Kan ta'aa jiru garuu akkasii miti. Akka yeroo sana keessa hundi isaan warri faarfatan fakkeenyaaf kan akka Yilmaa gaafa ilaaltu, kan akka Kina Xabab gaafa ilaaltu, kan akka Maartaa Haile Sillaasee gaafa ilaaltu, Qasiisaa Ashannaa fi Gabra Maariyaam gaafa ilaaltu, warroota nu dura turan san jechuudha gaafa ilaaltu Mindaa'ee Qasiis Mindaa'ee gaafa isaan ilaaltu warroota mana kiristaanaa keessatti warroota guddatanii teolojiidhaanis kan sirriitti guutaniitoo kan bilchaatanidha. Amma dubartoota keessaas kan akka Faantuu Waldee mana kiristaanaa keessatti sanbata keessatti kan guddatanii sirriitti kan baratanidha. Amma garuu karaa deemtuunis hin danda'a. Abbaan fee sagaleen isaa hin bareeda taanaan ani kanan faarfadhu dhagayeetoo faarfatee boru faaruu bitatee jechuudha. Yeedaloo bitatee itti ce'uu danda'a. Waa'een baakgiraawundi isaa homaa fakkeenyaaf namni kamiyyuu guyyaa 48tti gaa hoo cuuphame mucuma kiristaanaa jedhama miti ta'e garuu bu'uura amantii egaa hin baranne faaruun maal akka ta'e otoo hin galinii kanaaf duubatti deebi'anii hojii biraa keessatti isaan argachaa jiru. Kaayyoon hin galleef. Kaayyoon faarfatamuuf kun hin galleef. Sagaleen waan barbaadan waan bareedeef hin faarfatamu. Walaloo waan barreessuu danda'amaniif hin faarfatamu. Hoo danda'ame amantiin kun galee fi faarfadhee too eeguutti ittiin fayyaa jedhanii too beekanii too faarfatanii gaarii ture. Yeroo ammaa kana faaruu fi sirbi garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu xinnoo itaddamaruu kan jedhutu jira kitaaba qulqulluu keessatti. Itaabuu qaddasaata lakalabaati taqaddasa'uun yookiin kan eebbifame sarootaaf hin kenninaadha jedha kitaaba qulqulluun. Kanaaf wanna eebbifamaa ta'e kana makamneetuma wal keessa makamnee waliin faarfachuun booda adda baafachuunis nama dhiba waan ta'eef mana kiristaanaaf waan fiduu miidhaa guddaadhas balaa sirraan gahuu danda'a. Argaa jirra. Ammas wanti mul'atu miidiyaa irra jira waan ta'eef ittiin laaluun sirriitti ittiin barachuun kaleessa ortodoksii keessa turanii gaabbiidhaan kan ta'uu qaba. Faaruun gaabbiidhaan kan uummata barsiisu. Baay'ee faaruudhaan wangeelliin daddarba. Lallabuu qofaa miti. Wangeela innumtuyyuu. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessaa kan barreeffamu, seenaadha kan barreeffamu, kadhannaa qabaa, galata qabaa, irra deebi'ee immoo barumsa qabaa. Wanni kun ergaan kun hunduu ittiin darba waan ta'eef tasgabbiidhaan gaabbiidhaan yoo ta'e tokkoffaa Waaqayyo nu eebbisa. Hojiin keenya kan eebbifame namni ittiin fayyaa. Namni ittiin fayyuun isaa immoo ergamoota biratti namni fayyuun nama tokko gammachuudha akka jedhamu faaruu kanaan nama baay'eetu fayya. Kan barsiisoo ta'e jechuudha. Kan balleessoo ta'e nama baay'eetu bada akkasumatti. Kanaafuu nama tokko dogongorsuurra immoo ati dhagaa of mormatti hidhattee qeelee galuu siif wayyaa isa jedhu santu jira waan ta'eef kun hin jira waan ta'eef itti gammadaan jiru. Dhugaadhaaf dubbachuudhaaf itti gammadaan jiru. Kan biraa garuu yeroo baay'ee na yaada. Yeroon kun tasgabbaa'eera laata. Fakkeenyaaf amma faaruu namni ittiin dhaadannoo godhatu jira. Ta'eeras. Kakaasii kan ittiin taasisu. Siyaasa godhamee addatti qoodamee kan koo kanadha kan koo kanadha. Kun immoo Waaqayyoo biratti fudhatama hin qabu. Kana dubbii hamaa kan nutti fidaa jiru waan ta'eef amma dandeenyetti isma faarfanne sanatti
uummanni ittiin haa fayyu, Waaqayyo ittiin haa galateeffamu. Isa fuulduraa immoo yeroo yoo nuuf mijaa'e, haalli yoo mijaa'e, namni kan ittiin fayyu yoo ta'e borus kaaniitu faarfachuun hin danda'ama. Karaa biraatiin faaruun immoo isa kaasettiidhaan ala kan jiru hin jira. Fakkeenyaaf qaddaaseen faaruudha Waaqayyoo biratti. Maaliitiin faaruudha, saataatiin faaruudha. Isa kana faarfachaa jirra jechuudha. Qaddaaseen galateeffannaa sagalee jireenyaa siinaa dhageessu. Ayyaanni masqalaa immoo keessattuu tokkummaadha kan nu barsiisu. Daabotii walitti hidhee ifa guddaa akka arganne sana mukoonni baay'een walitti dhufanii damaraa akka ta'e sana isaanis ifa guddaa akka argine sana tokko taanee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf jabaannetoo barumsa Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyootti ciccinee yoo barannee fi yoo tokko taane dhaaltuu mootummaa isaas ta'uu dandeenya waan ta'eef haala kanaan utuu ayyaanni kun ayyaaneffamee jechuun barbaada. Ergaan koos uummanni kiristaanaa marti bakka jiranitti gaafa ayyaana kana ayyaaneffatan yookiin gaafa ayyaana masqalaa damaraa kabajan kan dhabe gargaaraa, kan dadhabe ol qabaa, wal jajjabeessaa, tokkummaadhaan nageenya labsaa. Fannoon nageenya kan labse Kiristoos nageenya abbaa nageenyati waan ta'eef akkuma Phaawulos nutti dubbate lola kan fannoodhaan ajjeese Kiristoos isa walitti araarse, isa wal lole sana kan walitti araarse fannoodhaan waan ta'eef tokko taanee araaramnee dhiifama walii goonee wal dhaggeeffannee akka bara kana ceenu keessattuu bara gidiraan baay'ate kana bara uumamni nutti hammaate kana tokko taanitoo akka dhaaltuu mootummaa isaa taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Lafni kun mana kiraati. Mana kiraa keessa teessee immoo of tuuluun gaarii miti. Yeroodhaaf umuriin keenya meeqa akka ta'e hin beeknu. Namni jabaate 70 ga'e carroomaadha. Akkuma Daawit jedhee መሰበዛ 80 አምን umriin nama waggaa 70 hoo baay'ate waggaa 80 kan isa caalu garuu rakkinaaf dhiphina waan ta'eef akkuma jedhe sana nunis barri keenya baay'ee gabaabaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana mucaa koo malee abbaa koo haadha koo kan jedhetu awwaalu hin jiru yeroo kana keessa. Yeroo kanatti immoo gaabbii galanii guyyaa isaa eeggachuu, Waaqayyootti araaramuu, buleessaaf dhiifama godhuu, dhiifama wal gaafachuun barbaachisaadha. Nageenyi biyya keenyaaf, nageenyi hunda keenyaaf akka ta'u eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ayyaanni keenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hunda keessanuu isin haa eebbisu. Kan nu dhageessanis Waaqayyoon kan ittiin jijjiiramtaniitoo dhaaltuu mootummaa isaa kan taatan Waaqayyo isiniif haa taasisu. Kunoo booji'ame harka koon qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Kunoo booji'ame harka. Dhumarratti utuu hin dubbatin kanan hin dabarre dhimma miidiyaa Sootiriyaati. Miidiyaan Sootiriyaa akkuma maqaa isaatirraa barannee fi arginetti ergaan isaas ergaa fayyinaati. Dhalli namaa immoo beenyaa Kiristoos isaaf kaffale sana yaadatee hojii fayyinaatiif, hojii barumsaa wangeelaatiif akka duubatti hin deebine yaadachiisuu barbaadetananii miidiyaan kun yeroo hundumaa kan dabarsu barumsa wangeelaa, dhimma fayyinaa fi dhimma dogmaa sirnaa fi seera mana kiristaanaa eeggatee fi isa qofa kan dabarsuu barbaadu, isa qofa kan barsiisu. Miidiyaan kun dhimma biraa dhimma isaatii miti. Dhimmi amantaa fi ergaa mana kiristaanaa uummata bira gahee uummanni immoo fayyina akka argatuuf hojii guddaadha kan jalqabe yeroo isaa eeggatee akkuma Kiristoos yeroo isaa eeggatee bara xumuraati irratti durboo Maariyaam irraa dhalatee nu fayyise. Miidiyaan kunis bara rakkinaa kana keessa rakkina keenya furuudhaaf keessattuyyuu bakka karaa diigameen yookiin karaa jigeen dhaabbateetoo uummata isaa uummata Kiristoos kiristinnaa isaa akka eegee
dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'uuf hojii guddaadha kan jalqabame waan ta'eef yeroodhaan akka hordoftanii too irraa fayyina argattan ergaa koo dabarsuun barbaada. Waaqayyo hunda keenyaa nu haa eebbisu. Barri kun bara araaraa, bara nageenyaa hunda keenyaaf akka ta'u hawwii kooti. Dhugumatti egaati ayyaana masqalaa ayyaana fannoo bara 2017 sababeeffachuudhaani maatii abbaa keenya Magabii Sibhaat Lubaa Abiyyi wajjin egaati ayyaanicha haala bareedaa ta'een waan baay'ee kaasnee waan baay'ee taphannee mudannoo isaanii keessas muuxannoo isaanii keessas waa'ee mana kiristaanas kaasanii baay'ee nu taphachiisanii jiru. Dhumarratti egaati wanti isin affeerru mukti gaariin firee gaarii buusaa akkuma reeffaati kookeetti dubbatanii ijoollee keenya mana kiristaanaatti guddisuu qabna. Mana kiristaanaa foo ta'an biyyaaf ta'u, maatiidhaaf ta'u, addunyaadhaaf ta'u, samiidhaafis ga'u waan ta'eef kanaaf egaa muka gaariirraa firiin gaariin akkuma guurramu akkuma Kiristoos jedhee kookeetti immoo faaruu abbaa ishee irraatii baratte maatii irraatii baratte nu faarfattii gara faaruu kookeettitti dabarra. Jaalalli kee addaa maal jedhu waayoo koo dhiifama naaf laaltee gooftaan kadhattee too arjuma kee Maariyaam kennan qabu ani halkanii fi guyyaaf nan faarfadhaani Maariyaam Maariyaamin jedha gifti koo ani si waammadha rakkoon koo martinuu tareera hundumtuu sinanaaf ta'eera. Yesus Kristos Waaqayyo jettee tawaahidoo wangeelaa nu barsiisaa turte nutis dhugaa baanaa. Waaqayyoodha barumsi tawaahidoos kunoo kanadha. Yesus Kristos Waaqayyoodha jettee tawaahidoo wangeelaa nu barsiisaa turte nutis dhugaa baanaa. Waaqayyoodha barumsi tawaahidoos kunoo kanadha. Shakkii tootaan waan tokko raafamnu tawaahidoon dhugaadha tawaahidoon gaddisnu wangeelaan ijaarramne hundee bu'uurisaa qilleensa saaqamtuu mana keenya raasaa. Yesus Kristos Waaqayyoodha jettee tawaahidoo wangeelaa nu barsiisaa turte nutis dhugaa baanaa. Waaqayyoodha barumsi tawaahidoos kunoo kanadha. Amiin faarfattuu kookeet borummoo faarfattuu taatee bakka abbaa keetii buutee abbaa kee irraa faarfannaa dhaaltee mana kiristaanaa akka tajaajiltuu fi eebbi waaqayyoo eebbi abbaan keessi eebbisu hundumtuu siin akka guddisee kanaatii gaarummaa kanaan si ga'u eeyyama waaqa keenyaa nuuf haa ta'u guddisnee si galateeffannaa faaruu ergamootaa si haa dhageessisu. Amiin. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii ayyaana masqalaa yookaan ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 kabajaatii kan jirtan miidiyaa Sootiriyaa wajjin egaa keessummaa keenya addaa Magabii Sibhaat Lubaa Abiyyi Zallaqa wajjin egaa turtii isin gammachiisuuf waan keessaatii barattan waan baay'ee akka qabattan waan baay'ee akka fudhattan dhugumatti waan baay'ee baranneerraa muuxannoo baay'ee arganneerraa mudannoo baay'ee irraayis waan baay'ee boruu keenyaaf fudhannee jirra.
Qophiin keenya gammaatti kan ture fakkaata. Miidiyaan keenya miidiyaa Sootoriyaati. Keessummaan keenya Maggaabee Sabaat Lubaa Abiyyi Zallaqaf maatii isaanii hundumaati. Dhugumatti sagalee jireenya irra deebiidhaan sinaa dhageessisu bara dhufu immoo kana caalatti qophii biraatiin immoo walitti deebina jennee abdannaa. Egaa hanga qophii keenya nu wajjin turtan hunduma keessaniif dhugumatti kabaja guddaa qabna. Miidiyaa Sootoriyaa dhaggeeffadhaa, fooloo godhaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechaati. Qophiin keenya gammaatti kan ture fakkaata. Hunduma keenya wajjin Waaqayyo haa ta'u, kan baree gareetii Waaqayyo nu haa ga'u. Galanni Waaqayyoof, galanni giifti keenya Dubree Maariyaamiif, galanni fannoo Gooftaatti hin fayyineef haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Nagaatti.